ሃሌሉያ በመዳን ደስ ብሎኛል እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለምና እንደ አምላካችንም ጻድቅ የለምና ካንተ በቀር ቅዱስ የለም አትታበው በኩራት አትናገሩ እግዚአብሔር አዋቂ ነውና እግዚአብሔር ስራውን የሚመዝን ነውና ካፋችሁ የኩራት ነገር አይውጣ ያ ያላንቀስ ሰብረዋል ደካሞችን ባይል ታጥቀዋል ጠግቦ የነበሩ እንጀራ አጡ ተርቦ የነበሩን ከራብ አርፈዋል መካኒቱ ሰባት ወልዳለችና ብዙ የወለደች ደክማለች እግዚአብሔር ይገላል ያድናልም ወደ ሲኦል ያወርዳል ያወጣል እግዚአብሔር ዲያ ያደርጋል ባለጠጋም ያደርጋል ያዋርዳል ደግሞም ከፍ ከፍ ያደርጋል ከሕዝቡ መኳንንት ጋር ያስቀምጣቸው ዘንድ የክብርን ዙፋን ያወርሳቸው ዘንድ ችግረኛውን ከመሬት ያነሳል ምስኪኑንም ከጉድፍ ያነሳል የምድር መሰረቶች የእግዚአብሔር ናቸውና በእነርሱ ላይ ዓለምን አደረገ ይላል ያዳ አከስ ጀዱኒ እስኒፍ ቆዳ ገራ ኦፊ ዋቀዮት ጀቤሱ ከነን ስኒፍራ ባየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሲንጀቺሱ ዲሱ ደንዳ ወንጌልኑ ከሰ ጅራናን ኡገኑ ከሰ ጅራናን ገሩ ሃሌሉያ እንጀና ሃሌሉያ ከንጀኑ ኑቲ አቺንደ በርታዳን ጀነቱን ታኔ ኡጋ ከሰ ከኛ ጅሩቱ አፉራ ከሰ ከኛ ጅሩቱ ዋቀዮፍ ገለታ ለገልች ከናፍ ሃሌሉያ ጀቹን እንደኛ ጀቹት ለጴ ኦፊ ዋቀዮት ጀቤሱ ከነ ጀሩት እንደበዳ ሜጀቸ ከነ የሩ ለመሰድነ ዱካ ጀቱ isa bodde isa kan oli wajin ilaalla laphee ofii waaqayyo irratti jabeessuu jedha laphee ofii waaqayyo irratti jabeessuu isa jedhu kanatti dubbadha akkuma beekamu macaafni kuni macaafa Saamu'eel kana Saamu'eeliin barreeffame Saamu'eel macaafota afur akka inni barreessetti amanama wanti kuni taatee bara abboota firdii Israa'eloonni itti abboota firdiin bulaa turan keessaa abboota firdiidhaa namoonni ilaalcha lama qabu warri kaan waggaa 250 jedhu warri kaan waggaa 400 jedhamee kaa'ama eeyyuun deeggartuu naan jedhan waggaa 400 hojii ergamootaa boqonnaa torba gaafa laaltanii Istifaanos gaafa lallabe sabasa waggaa 400 abboota firdiidhaan akka isaan bulaniif godhee ture jedhee waan lafa kaa'uu fi wangeelatti immoo waan amannuuf dhugaadhas waan jennuu fi jennatuun taane immoo dhugaadhas waan ta'ee fi yeroo kana keessa taatee ta'eedha waa'ee dubartii jabduu macaafni qulqulluun waa'ee ishee ol kaaseeti kutaa naman dubbisu dubartiin kun haadha isaati Haannaa jedhamti abbaan manaashee namni kuni Haannaan abbaan manaashee Hilqaanaa jedhama qomoo warra Ifreem keessaa dhalate qomoo warra Ifreem keessaa dhalate Ifreemaawii dhanne jechuudha eenyu abbaan manaa Haannaa Hilqaanaan jechuudha gaara Ifreem gubbaa jiraachaa turanii Ifreemonni immoo lolaan beekamoodha Ifreemonni lolaan beekamoodha yaadattoo taatanii waan sanyii isaati jiini isaa keessa waan jiruuf namni waan hojjetuu fi Kaaleb nama waggaa 85 ta'e illee maal jedha isa sana haasa amma Iyyaasuu kaasuu barbaadetanii Iyyaasuun bara isaa guutummaa lolaan dabarse maaliif gootummaadha waan beekamaa ta'aniif qomoon sun qomoon Ifreem lolaan beekama waan turaniif Waaqayyo illee carraa lolaa gaafa laatu isatti nama lolaan dandeenyetti Waaqayyo lolaan laatu maal barri koo lolaanoo dhume warra jettanii as keessa jirtanii isini lolu akkasin dandeessa Waaqayyo isinitti amanate nageenya isin lolu waan akkasin dandeessan Waaqayyo isinitti amanate kanaafiti jireenya keessa lolaan kaa'e maaliif naannoo keessa sanarratti wantoota ta'u diidanii bal'iftu waan ta'eef nama lolaan dandeenyetti Waaqayyo lolaan kennu Waaqayyo ana caalaa as caalaa beekaadha waan ta'eef bakka hin taatati lolaaf kanaaf jechuudha akkanatti yaada በጸጋ መቀበል ደግሞ ትልቅነት ነው አዱጋ ጅርቱ ከናፍ ቆሞ ወረ ኢፍሬም ኬስ አባም መናሼ Hilqaanaan jiraachaa ture Haannaa hin fuudhe dubartoota lama qaba ture eenyu Hilqaanaan dubartoota lama qaba Piniinaa dubartii jedhamu Haannaa dubartii jedhamu qaba Haannaan kun dubartii baay'ee jabduu turte dubartii Waaqayyoon
waaqayyoon kadhachuudhaan kan isin dhibu kadhachuu dadhabne malee waan baay'ee gallakkisiifna. Dubartii kadhannaadhaan beekamtu turte dubartiin kun itti dhufeen sagarsaa waan tokko maaliif yoo jettanii lafa galataatti kadhatti isheen nan dhageenyis. Seeloo dhaqu seeloo kan isaan dhaqanii maaliif dhaqu galataaf dhaqu isheen garuu achitti maal gooti hin kadhatti turte. Kadhannaa immoo sosaayitii tokkoof jilbeenfatan miti. Kadhannaa lafa namaatti of agarsiisanii iyyanii maraat namni tokko manatti hin kadhatu yoo waldaa keessa bultu ta'e iddoo tokko bultu ta'e riba sin dha'u. Iniyya kadhachaa jira akka ittiin jedhamuuf. Isheen garuu hin dhageessiftu sagalee ishee kadhata garuu hin dhaabdu. Dhagahaa jirtu. Ila hin dhagaamu sagalee ishee kadhanni garuu hin dhaabbatu. Hidhii ishee duwwaatu sosocho'a malee waan hidhii ishee duwwaa waan sosocho'uuf yaa waaqayyo waan hin jenneefi Eeliin akka machooftutti yaade malee utuu isheen yaa waaqayyo na gargaari nan isin jette hin dhaga'a ture. Dubartiin kun lafa galataat lafa cidaat kadhatti ishee. Dhimma isheetu waaqaa wajjin. Waan alma jedha sun hin galle malee ni jitu. Dhimmi kee iyyuu waaqaa wajjin. Dhimmi kee eenyu wajjinuu miti. Dhimmi kee waaqaa wajjin. Dhimmi kee waaqaa wajjin. Abarraa guddataa gaafa arfatu dhimmi koo si wajjin jedhu. Dhimmi koo si wajjin jedhu. Natti tola bakka dhimmi koo si wajjin. Dhimmi koo jaarsa waldaa wajjin miti. Dhimmi koo paasterii wajjin miti. Dhimmi koo warra bushanii wajjin miti. Warra biyya bushanii wajjinis miti. Dhimmi koo waaqayyo wajjin. Dhimma keenya itti matte immoo hin dhagaa. Hin dhagaan amala isaati kun. Kanaaf gara kanatti isin fidaa hannaan lafa galataat, lafa cidaat, lafa nyaataniit, lafa dhuganiit, lafa biyyi sirbuut kadhatti turte. Kan kadhattu halkan guutuu. Kadhannaan see akka namni dhaga'u miti akka waaqayyoo dhaga'u malee. Namoonni baay'een kadhata isaanii akka dhaga'u. Si'a tokko leefuu waldaa jalqabnee jirraa hin kadhanna ture. Amma namni sullee gara gooftaa deemee kadhanna turre maal jedhaa warri wanta tokko jedheen hin jiraata anatu tokko kadhachaa jiru akkas jedha. Yaa waaqayyo namichi kun eenyuun hin jiru anaan jechaa jiran. Hin dhageessa miti anatti waa ana namichi kun anaan jechaa jira eenyuun hin jiru hin dhageessa miti anattis waaqayyottis himaa jiran. Kan inni eenyuun jechaa jira dhusu eenyuudha ana hin dhageessa miti anis dhageera waaqayyos dhageera. Isa akkasii immoo waaqayyo irratti laatu jireenya keenya waaqaa wajjin hafin. Akkanatti naasa'u suuta jedhee dubbayoon dubbadhee wanta tokko sin qabachiisedhee waan ayyaaduuf. Kanaaf hannaan hin kadhatti turte lafa kadhatamnetti kadhatti. Amma atmosfeeri haalli iddoo sana jiru sochiin iddoo sana jiru kadhataan mijataa miti. Nama kadhachuu barbaaduufi iddoon mijataadha. Maaliif hin kadhattu iddoon mijataan dhabe? Iddoon mijataan dhabe nama kadhachuu barbaaduufi iddoon mijataadha. Akkas nameen hin jenne kana beeka. Hin kadhatta. Hin kadhattu taanaan akkati kadhattu si godhannu. Camadaa keessa si galchee si kadhachiisa jira. Fayyaa nagaa kadhachuun immoo namni tolaan guyyaa gaariitti kadhata jedha. Namni tolaan በመልካም ጊዜ ይጸልያል. ከናፍ dubartiin kun garaa kootu afaan amaaraa sagalte libbee በእግዚአብሔር ጸና. Amma namni isa seenii libbeen በእግዚአብሔር ጸና አፌ በጠላቶች የተከፈተ ይላል ለማለ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና. ሃሌሉያ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና. እንጂ ማለት እኮ ትልቅነት ነው ወገኖቼ። የከጀት ጋራ ኮቱ ዋቀዮቲ ቸባት መቼ ይሰን ስንት አሰው በርባደ ካን በጮራ ሰከረ ጋራ ኮቱ ዋቀዮቲ ቸባት ሜክ ጀዳኒ ሜ ጋራኬ ዋቀዮቲ ጀቤስ ጀዳ ወላኬ ሰኔ ጋራኬ ዋቀዮቲ ጀቤስ Macaafa Saamu'eel isa duraama kana gaafa laalu boqonnaa 30 maal jedha beektu Daawutis garaasaa waaqayyo irratti jabeesse. Garaasaa irratti jabeesse waaqayyo irratti jabeesse. Isin agarsiisaati. Garaasaa waaqayyo irratti jabeesse. Haala akkamii keessa yeroon sun garaan ofiidha
waaqayyo irratti roon jabaanne ture inni garuu yeroo sana keessa garaasaa waaqa irratti jabeesse seenaa beektu inni lola jira warri Amaaleq dhufanii Filisxeemonni dhufanii qabeenya saasaamanii ijoollee isaanii haadha manoota isaanii balleessanii sokkan kan du'a miti hin booji'aman hin saaman qeessa abbade garuutu kana duwwaalaan hafe immoo sin dhimmu warri isaa wajjin turan immoo haadha manoonni isaanii ijoolleen isaanii waan booji'ameef dhagaa maal godhan jedha Daawit irratti ol kaasan jedha achiin diina booji'e asii achi diina tammaate asii immoo fira diina ta'e kana gidduu dhaabbate saanduchi ta'ee otoo jiru keessatti garaasaa waaqayyo irratti jabeesse kun hin darbamaam jedhe nan dhageenyete kun hin darbama hin darbama kun inni tamma keessa jirtu saanduchiin ta'e alaa kana manaa kana lafa hojiiti akkasii iddoo akkasiiti akkasii waldaadha akkasii asii akkasii innati jettee sitti ulfaate kun hin darbamaan jedhe hin darbama ayya jirtu as keessa hin darbama yoo ati isa keessa darbite galataaf hin dhuftu ta'e wangeela kanatu hojjetu hin darbamaan siin jedhe hin darbama mais nam tokkitti dhugaan abbaan keessi ki aman hunda keessan jedhe namni keessi ki aman iyyiti hin darbama nan darba jedhme si dabarsa waaqay hin darbama hin darbama hin darbama amen jettu hin darbama hin darbama naaman hin darbama warri dhagaa sirratti ol fudhatan dhagaa lafa kaanii warri karaa sitti cufan balbala siibananii warri dhagaa sirratti ol kaasan abaaboo fudhatanii yeroo isaan mana kee dhufan dhiyoodhaan siin jecha yeroo dhiyoodhaan hin beeku namni dhagaan sirratti ol fuudhame yeroo dhiyootti abaaboon harka kee gara warruma dhagaa baataniin abaaboo narakkiftanim warruma dhagaa baataniin abaaboo abaluu keen hin beekuna namni tokko as keessa jiru walitti haasa'uun yakka ilaa sittanima abaluu keen hin beeku dhiyoo kanatti warra dhagaa sirratti guuraniin abaaboo harka keetti kennu baga gammadde baga moote baga gargaaramte baga waaqayyoo si wajjin ta'e akka jedhe sii godhe waaqayyoo siin jedhu ankana waaqarraa dhageera waaw ankana waaqarraa dhageera harka fuudhaa abaaboo dura kee jira akka ammaasitti hin fakkaatin yeroo akkasii keessa firri lafa diina ta'etti abaaboo dhagaatti goroo guuran keessatti laphisaa ol qofa ilaalu ol qofa ilaalu akka jedhe Daawit amma fallikoo ol ilaalu qofa gara kee ilaalu qofa namni akka jette murteeffatte jirta akka jette dabeessi qaqqaba kadhachuu hin danda'uum haala kana keessattuu kadhachaan hin danda'amu ila soomuun hin danda'amu kadhachuun hin danda'amu kadhachuuf humni hin jiru garuu asii ol iji koo gara kee ilaala iji kee gara koo ilaala iji kee gara koo ilaala inni immoo yeroo dhiyootti ilaa dabeessi qaqqaba Don rakkabe malee akkas ta'uusaa baay'isuuta jedheenyadhaan jedhee jedhu rakkabe irraa kanatti nagaadhaan ulfaadhu jira Yesuus keessa koo na dhukkubaa jira Yesuus sitti dukkanaa'e abdii si fudhachiise karaa ba'umsaa dhabde ammoo natti ulfaatette amma natti jabaateera jette yoo wangeelli kun hin hojjetate akka tasaa sirraa galal godhee ceetee baata ciyeeteen jedhem karaa hin darbaman jedhamnerra mo'ichaan foorichaa galata jechaa
Hooqumaa dhiyeessaa utuuti darbitu argaan jiraan. Jirtu namoonni muraasa keessi keessan bobe keessi keessan gad amma immoo galata dhufa. Amma immoo galata dhufa. Lafa dhaabbattee boossetti, lafa dhaabbattee du'a kajeeltetti, lafa dhaabbattee gooftaanan beektuu jettetti, achi dhaabbattee hoo galata jetta Waaqa, hoo galata jetta. Itti dukkanaa'e Daawit bitasaa laallaan diinni boojee sokkee firra kootoonni jedhee warra wajjin jiran dhagaatti guuranii ልቡን በእግዚአብሔር ላይ አጸና፣ ልቡን በእግዚአብሔር ላይ አበረታ። አነርጋን ሲገባ ለፈመ dhaabbattee boossu kan dhugaa Waaqa jiraataan isa tajaajilu dhaabbattee faarfatta. Galata galata yoo ati galatan jettu ta'e Waaqayyoon galata jette. Hin darban jenne hin darbame, attamitti darbame, attamitti akkas ta'e, attamitti akkas hojjetame, attamitti hin darbe nama jette baay'ee raajeffachu tokkotu kanas keessa jirtu. Daqiiqaa muraasa booddee namoonni afurri qulqulluun humnaan isin keessa darbuu jalqabu jirtu. Isini warra guyyaa mo'ichaa isin eegedha. Firoota isin tuffateef namoota isin irraa goran akka jedhu baga kan keenya taate. Warra isin beennu jedhan, warra isin tuffatan, warra mee ati bilbilaan bilbila kee kaasuu didan, warra ati waan baay'ee ittiin jennaan sirraa galagalantu baga kan keenya taate. Jila nama akka jedhamtuun si argaa misiraachoo. Shey Katuna Sakafa. Hallelujah. Ila ye oh abalu sambe uga Waaqa jiraata nama harka nama fuudhuun arga. Warruma karaa sitti cufeetu, warruma maqaa kee balleesseetu, warruma kan keenya mite jedhantu baga kan keenya taate jedhu. Hallelujah. Chekana ya akka nama dhimman baafnet, akka nama gatiin qabnet, akka nama Waaqayyoon beennet, akka nama waamichaan qabnet, akka nama Waaqayyoo dhiisetti si ilaalani yeroo dhiyootti immoo firooma kee barbaadu. Kanatu ta'a. Warri kaan calluma jedha, warri kaan calluma jedha. Ergaan kun kan kooti warri jettan duwwaan siyaasa diutu garaagaran kutin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Akka kanatti jedha ayyaati. Jedha abbaan ergaa kooteetu. Hallelujah, hallelujah jedha iyyiti. Jed.